sagalee tunkurfamtoota. Hayya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota madda walaabuu miidiyaa kanneen foddaa MWT hordoftan hundi keessanuu biyyoota addunyaa kana jirtan bakka jirtanitti nageenyi jaalalli oromummaa sana dhaqqabsuniin jedha. Egaa guyyaa elgaddaa akkuma beekamu taatee godina Baalee keessaayyuu naannoo gara Washaatitti uumamee wal qabatee jira. Kallattii adda addaatiin gadda onnee namaa cabsu gadda hedduu nama rifachiisu hayyoota barsiisota keenya lakkoofsaan 23 ta'an yookaan immoo 22 ta'an lubbuu isaanii dhabuu dandeenye jirra. Lubbuu isaanii kana kan dhabne ammoo akka sabaatti akka biyyaatti dhabne jechaadha. Barsiisaa jechaan salphaa miti. Doktoroota hedduutu keessa jira, barsiisota hedduu keessa jira. Kanaafuu barsiisota kana kallattii adda addaatiin warroonni keessaayyuu gadda ibsachaa turtan dhugaa dubbachuudhaaf namoota hedduu kallattii adda addaatiin argaa turre. Walumaa galatti sheeka keenya keessaayyuu sheeka baabaa Sheekh Amiin Ibroo haala nama ajaa'ibsiisuun waa'ee barsiisota keenya haala addaatiin ibsatanii jiran jechaadha. Haalli addaa isaan ittiin ibsatan keessaa tokko seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif galteen akkanaa kun nutti galte. Galteen kun ammoo galtee salphaatii miti, baay'ee waan ulfaatu jechuudhaan yaada isaanii ibsataa turan jechaadha. Wallahi sheeka keenya Sheekh Amiin Ibroo sheekni kun sheeka biyya saniitiif sabaa fi sablammoota hundumaaf jechaadha. Karaa diinii islaamaatiin gara oromummaatiin kallattiilee adda addaatiin namoota hojjetaa jiran keessaa adda dureedha. Garuu waan nama ajaa'ibsu keessaa yaadni isaan kala ibsatan miira guddaa keessa turan fuula isaaniirraa akka argaa turretti viidiyoo irraa argaa turtan jeetii yaada. Sheeka keenya Sheekh Amiin Ibroo rabbi umrii nu haa dheeressu. Namoonni akka isaanii nu heddummaatanii gabbanii gara sooshaal miidiyaatiin namoota dubbatan keessaa adda durummaadhaan haala addaatiin miira addaatiin ibsachaa turanii dhugaa dubbachuu fi haalli isaan kaleessa viidiyoo sana itti waraabanii gadda keessa jiruu fi akkasuma immoo hawaasa oromootii fi hawaasa biyya saniitiif ergaa isaan dhaamataa turan waan baay'ee hedduu namatti tolu. Maaliif namoonni hedduun isaanirraa waa barachuu danda'anii ulamaan gurguddoon sheekonni keenya kallattii adda addaatiin namoonni ibsatanis jiranii kan akka Sheekh Abdulsalaam Daawaa, Sheekh Abdulsalaam Khadir jechaadha. Kallattiidhaan imimmaan harcaasaa waa hedduu dubbatanii du'aayis gatanii jiran jechaadha. Garuu ammas ni hafa. Maaliif hayyoota kana barsiisota 23 kana yookaan immoo barsiisota 22 kana dhabuun kenna baay'ee akka sabaatti akka biyyaatti gadda guddaadha. Gaddi kun ammoo gadda qaroo sabaa itti dhabnedha. Hayyoota gurguddoo itti dhabnedha. Injiinaroota jireenya, injiinaroota barnoota gurguddaa itti dhabnedha. Akkuma beekamu sadarkaa yuunivarsiitiiti jechaan akka biyyuma kamiittuu dhaabbilee mootummaan qabanii fi hoggansa biyyaa keessaa tokko hoggansa illee kan horatuu fi wantoota adda addaas kan sadarkaa adda addaatti fidu yuunivarsiitii jechaadha. Bu'uurri isaa jechaadha. Bu'uurri isaa manneen barnoota elementarii irraa jalqabee hanga haaskuulii kolleejii gubbaan isaa xumurri isaa sadarkaa yuunivarsiitii jechaadha. Namni kamiinuu sadarkaa yuunivarsiitii yeroo gahetti hojimaata mataa isaa qaba jechaadha. Opportunity gurguddaa itti gaafatamummaa gurguddaa bakka itti baatanii fi bakka biyya itti jijjiiran, bakka saba itti jijjiiran, bakka dinagdee biyyaa itti jijjiiran keessaa tokko jiraate naannoon industiriin gurguddaan itti guddatu sammuun namaa itti waa ijaaruu fi sammuun namaa yaadota gurguddoo itti burqisiisu yoo jiraate yuunivarsiitii jechaadha. Warra akkasiisan barsiisan hedduu dhabne jechaadha. Kanaaf dhugaa dubbachuudhaa fi sheeka keenya akkuma viidiyoo irraa argaa jirru Rabee kophaan akka dhiidu takka bala akkasiin agarra. Barsiisota karaa Shaashamanneetii fi Dodolaa barnoota guyyaa sanbataa barattootaaf kennu osoo deeman barsiisonni yuunivarsiitii Maddawalaa nama 20 san nuti qophaatiinis yaada keessan ibsatan ulfaadhaa. Jazaakallahu khayran isiniin jechuun barbaada. Ammas immoo dhimmi daandii sanii akka itti yaadamuuf, dhimmi karaa sanii akka itti yaadamuuf abbootiin amantaa waajiroonni adda addaa akkasuma immoo abbootiin qabeenyaa dhugaa dubbachuuf rakkoon keessaa dhimma daandiitiin wal qabatee deddeebiidhaan mul'achaa jiru kun guutuu biyyaatitti akka malee heddummaatee jira. Ta'us garuu ammoo naannoo kanatti haalli uumamaa jiru baay'ee waan nama gaddisiisu jechaadha. Ammas immoo of eeggannoon gurguddaan akka barbaachisu hayyoota keenya yoo xiqqaate konkolaataa 2 konkolaataa 3 konkolaataa 4 akka addaan qoqqoodamanii deeman of duratti kun barnoota guddaa ta'uu danda'u qaba. Itti aansuudhaan keessaayyuu hawaasni keenya
akka godina baaleetti hedduu gadda guddaa keessanii jiranii cabiinsa yaadaa keessa gallee jirra dhugaa dubbachuuf nama jabaa nama qaroo sabaa abdii baalee akkuma beekamu kallattiilee adda addaatiin rakkoo hawaasa keenyaa akka oromootti akka biyyaatti akka sabaatti qabnu kallattiilee adda addaatiin nama dubbataa ture keessaa abdiin isa tokko jedha kanaaf hawaasni keenyas kallattii adda addaatiin gara nyaattee fi bobaa isa keessa jiru ibsachaa ture ibsataa jira jechaadha keessaayyuu akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuuf dhimmi daandii washaa sabsibee jedhamu kun dhimma yaaddoo guddaadha keessaayyuu isa qofaa miti karumti koowwanillee karumti gaara hin qabnellee konkolaataan saffisaa wal bira darbuudhaaf baay'ee rakkisaa ta'uu isaa guyyaa kaleessaa viidiyooleen adda addaa namoonni adda addaa dubbataa turan jechaadha kanaaf dhugaa dubbachuuf bu'uura hawaasummaa keessaa bu'uura biyya takkaa keessaa tokko maali yoo jennee dubbanne bu'uurri isaa daandiidha ifaadha bishaan bu'uurri tajaajila hawaasummaa jechaadha isaan keessaa hangafni magaalota baadiyyaaf baadiyyaa wal qunnamsiisu daandii jecha daandiin kun ammoo daandii bu'uura dinagdeen gurguddaan qabeenyi godinni sun qabu kallattiin ittiin ba'u keessaa tokko karaa kana jechaadha akkasuma immoo turistoonni adda addaa kan ittiin imalan karaa kanadha dhimmi karaa kanaa gadi fageenyaan itti yaadamuu akka qabu namoonni adda addaa si adda barfachaa turan jechaadha kanaaf dhugaa dubbachuudhaaf waa hedduu seenaa nutti ta'anii jiranii daandii sanarratti lubbuun namoota hedduu darbanii jiranii hunda caalaan lubbuun barsiisota kanaa dhugaa dubbachuuf waan baay'ee nama gaddisiisu jechaadha wanti hundinuu ni taati rabbi irraa ammootu wanta dhufte maaf du'anii miti akka itti du'antu garaa nama nyaata jechaadha kanaaf oromoon akkasuma ammootu kallattii adda addaatiin dhimmi daandii kuni qaamni dhimmi daandii kun ilaalu hojiitti akka jijjiiru abdiin qabna ilmaan oromoodhaa immootu yeroo gadda keessa jirrutti yeroo akka sabaatti barsiisota 22 itti dhabnee gadda keessa jirrutti namoonni kallattii adda addaatiin xiqqeessitanii kolfa adda addaatiin dabarsaa turtan hayyummaa miti gamnummaa miti barsiisonni kun hayyuu sabaati barsiisonni kun qaroo sabaati barsiisonni kun warra biyya jijjiiru warra saba jijjiiru warra dhaloota haarawaafis egeree biyyaatiifis of duratti abdii irraa qabnudha kanaaf warroonni akkasitti waan kana xiqqeessitanii kallattii adda addaatiin duuti haarawaa kan jettanii yaada adda addaa barreessaa turtan kallattii adda addaatiin koomentii adda addaa kennaa turtan irraa of qusadhaa daba seenaa of irratti hin barreessina akka itti galan akka itti oolan kan beeku rabbii tokkicha qofa jechaadha namoonni immootu kallattii adda addaatiin gaddan wajjin ibsachaa turtan gadda kana immootu oromoo qofaa miti biyyuma san itti illee jechaadha biyya san qofaa miti akka afrikaatti barsiisaan sadarkaa yuunivarsiitii jiru Itoophiyaa irraa ka'aadha Ijiptiin deemee barsiisuu danda'a Itoophiyaa irraa ka'aadha Suudaaniin deemee barsiisuu danda'a Keeniyaa deemee barsiisuu danda'a sadarkaa yuunivarsiitii irra ga'umsi isaan jiran bakka kamiyyuu deemee iskoolarshippiitiin barsiisuu danda'an jechaadha kanaaf gara nyaattee gurguddaa nutti ta'ee jira barsiisonni keenya kabajaa qabaachuu qaban barsiisonni keenya galata nu biraa qabaachuu qaban kanaafsi illee har'a sadarkaa adda addaatti afaan oromootiinis haa ta'u ingiliffaanis haa ta'u itti fayyadamaa jiru dhamaatii barsiisota keenya irraa argannecha galanni barsiisota keenyaa baduun qabu galanni barsiisota keenyaa yeroo kamiyyuu jiraachuu qaba warroonni kallattii adda addaatiin hanga har'aatti illee gara nyaattee barsiisota sanii ibsachaa jirtan waan namummaa dubbattan waan biyyummaa dubbattan waan barnootaa fi waan egeree teennaa dubbattan kanaaf oolmaa gurguddaa qabdanii ulfaadhaa wayyoomaa isiniin jechuun barbaada anis gara MW'tiin warroonni kallattiilee adda addaatiin yaada keessan na barreessitanii yaada keessan qilleensarra oolchuu dhabe addaan waan tokko babbaafatan malee callisanii waan adda addaallee poost gatu waan hin taanee fi akkasuma immoo namoonni kallattii adda addaatiin yaada naa dabarsaa turtan ulfaadhaa warroonni nu jajjabeessaartan galatoomaa isiniin jenna of duratti deemnee miidiyaa maddolaa akka jabeeffan abdiin qaba warroonni immootu kallattiilee adda addaatiin yeroo hundaa yaadota of duubatti nama deebisan haasoftan irraa qusadhaa isiniin jenna tokkummaan keenya murteessaadha barsiisota keenya waliin dhabne barsiisonni keenya egeree keenyadha qaroo sabaatii walooma keenya ardooma keenya qabeenya keenya jechaadha kanaafi gaddi barsiisota keenya gadda dhugaatii gadda fakkeessachuu osoo hin taane gadda sobaa osoo hin taane gadda dhugaadhaan nutti dhagahame waan taateef kana asiin dabarfachuu barbaada walumaa galatti sheekota keenya ka akka shee Amiin Ibroo shee Abdusalaam Da'a yookaan ammoo shee Abdusalaam Khadir ulfaadha isaan biroollee warroonni hin argine ka argineessi hundi keessan